Egaan hordoftoota qophii keenyaa guyyaa har'aa immoo godina Buunoo Beddellee aanaa Beddellee ganda Daabana Darruutti kan argamu bakka irreeffannaa hawaasa godinichaa yookaanis Birbirsa Lakkuu jedhamuudhaan beekamu itti argamuudhaan isin daawwachiisuudhaaf qophii xumurree jira. Haaluma kanaan egaa godina keenya keessatti hawaasni godina Buunoo Beddellee irreecha wayitaa kabajutti bakka kanatti dhufee walga'ee uumaa isaa galateeffata. Keessumattuu irreechii fi hawaasni Oromoo walitti hidhamiinsa cimaa kan qabu yoo ta'u, bakki kun immoo bakka hawaasni godina Buunoo Beddellee yookaanis horteen Arfan Buunoo bakka kanatti dhufee kan irreeffachaa turedha. Bara kanas bara 2018ttis irreechi gaariin asitti kabajameetu kan darbe. Bakka kanaaf immoo maaltu barbaachisaa wanna jedhurratti yaada muraasa ibsuudhaaf yoon yaale akka aanaa Beddelleetti wantoonni irratti hojjetamuudhaan malan hedduutu hafa. Bakka kanatti akkuma argaa jirru bakki kun kunuunsa bakka kabajaa bakka ulfinni itti gaggeeffamu waan ta'eedhaaf hawaasni naannoo kanaas ta'ee aanaan Beddellee ilaalcha addaa laga Daabanaa kanaa gochuudhaan bakka seena qabeessa kana dhalootatti akka dabarsu ergaan dabarsaa galatoomaa.